bahar ukkaamsanii bakka akkuma itti fufetti jira jechuudha. Atillee Fatihaadhaan illee akkasuma atis bakka bahar dhaqee si geessina jechuudhaan itti dhaadatanii isin yeroo daddawwala maal yeroo dawwalutti yeroo isin deebisaa yookiin gaafattu maal naan jettanii yookiin maal yeroo isin jettee gaafattu maal kan jaaniin isa ati yaammata cubbuu yaammata maal jettee isin yeroo isin jechaan arrabsitu bakka isaanis atis nyaadhamtee bikkuma bahar jiru si geessina jechuudhaan itti dhaadatanii jechuudha. Isin ammaan tana akkasitti itti dhaadachaa jiranii jechuudha. Jarri kun numaa isaa sukkaamsanii hanga ati hayyamtuu jedhanii jechuudha. Hanga ati jaarti intala san fuudhuu hayyamtutti jedhanii jechuudha. Intala san akka fuudhuu hanga hayyamtuu bahar gadi lakkifnu jedhanii jechuudha. Bahar kan gad lakkifnu yoo intala san ati akka jaartii lammaffaa sadaffaa fuudhu hayyamtu gadi lakkifnu jedhanii itti jiranii jechuudha. Jarri kun jaruma shiraati jara shiraa'uun xaxamee akkasitti nama dhabamsiisuu nama maal godhu kanuma jechuu yeroo wanti isaan beekan wanti isaan dalagaa jiranis yakkuma adda namarra raawwatanii wanti isaan godhaa jiran waan haalaan fokkotaati waan haalaan nama gaddisiisuu yookiin waanuma fokkotaadha jechuudha. Waan jireenya namaa keessatti waan fakkaanne namni siidhiidhaa fi falfala nama dhamaasu ummata jazba ummata sheekhaa waan godhe jee sheekha jeetuma deddeemu ummata akkasiiti jechuun ummanni kun ummatuma jechuun anna dhibee bar nama fakkeenyaaf dalagaadhaaf tana qabanii meeshaan dalagaa yoo dalagatanii duraan haati mana najjaashi dalaga abbaan mana kiyya dalaga irraa qabanii narraa hidhanii maal godhanii ilmaanii waan maal jechu erga behoo maan dalaganne san dhiisee dalagaa kan dalagachuu dhiisee hanga deemee namaan hidhaa namaan maal godhachuu kana deemee maal dalaganne asii nama dararaa jechuudha. Mee ani na dhibe yaannisa maal akka dalaguu jechuudha maal akka numaa dalagaa silaa namni dalagaa qabu yoomuma namummaa irratti namummaa dararaa oola namummaa cinqaa oola wanti akkanaatu ni waan fokkotaadha waan ajaa'ibaati jechuudha. Silaa namni tokko yoo dalagaatee dalagachuudha malee yoo dalagaan qabaannes dalagaa barbaadatee dalagachuu qaba. Kan dalagaa dhiisee akkanumatti siiniidhaan dalaganatuun jiruu teenyaa maaree jireenyi isaanii kun arraantana jiraatan malee boruu jiraachuu rabbi beekaa beeka. Namni arraantana quufii akkanatti xaajii maal boru maal ta'uun beeku jechuudha. Boru dhukkubsatee yookiin maal ta'a. Arraantana humna qabdaa barra waan feete goota arraantana loltee barra biyya girgireessita arraantana boru gaafa qabamtee ati sagalee baasuu dadhabtuu jira. Kanaafuu of ilaaluun barbaachisaadha. Akkasiin isin kabajamtoota fi to'attoota xiyyaanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ga'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.